My name is Renilda and I'm a Christian. Maqaan kiyyaa Nireeldaa jedhama. Ani hordoftuu amantii kiristaanaati. Yeroo dheeraadhaaf sammuu kiyya wajjin wal mormii guddaa keessa ture. Gaafiin ani irra gaafatuu barbaadu tarii yaada namootaa fakkaatuu danda'a yookiin ammoo waan namoonni dhiibbaan irratti godhan ta'uu mala. Gaafiin kiyya kan duraa waa'ee booyyeeti. Wanti duraa kan beekuu fedhu haraama jechuun maal jechuudha. Amantiin guddaan akka Islaamummaa waan tokko akkanumaan hin qeequ. Sirriidhaami? Akkasumas waan tokko sababaa malee usee dhoorkaadha hin jedhu. Kanaafuu booyyeen maaliif haraama ta'e? Sababaan an gaafii kana gaafadheef an amma dura konferansii kiristaanaa tokko irratti argamee ture. Achirratti qeesiin tokko booyyeen Islaamummaa keessatti maaf haraama akka ta'e dubbatee ture. Fakkeenyi inni fayyadame ammoo balfaa wal qabata. Kosiin biqiltootaaf faayidaa guddaa qaba. Akka fakkeenyaatti biqiltuun sun maangoo osoo ta'e maangoon sun kosii xuraawaa san karaa hidda isaatiin soorata. Kosima santu deebi'ee maangoota. Nutis isuma sooranna. Kanaafuu kosii san maangoo fi booyyee keessatti sooratuun garaagarummaa maalii qaba jedhe. And we consume it. So how is it different from consuming it in pork and the mango? Sister asked a question that what is the meaning of haram? Obboleettiin haram jechuun maal jechuudha jettee gaafatte. Akkasumas booyyeen Islaamummaa keessatti maaliif haraam ta'e jette. Dabalataan fakkeenya qeesiin kiristaanaa tokko kenne fayyadamte. Sunis kosiin balfa garaagaraatiin waan guutameef biqiltuun tokko kosii saniin guddatee maangoo soorataaf tolu ta'e nuti ammoo maangoo san sooranna. Balfa booyyeetis yoo sooranne akkasuma. Qeesichi fakkeenya kanaan booyyeen tarii garii keenyaaf gaarii tahaa isaaniif ammoo hamaa ta'uu danda'a jechuu barbaade. Kanaafuu Islaamummaa keessatti haraami garuu kiristaanummaa keessatti ni hayyamamaa jechuu isaati. So in Islam it's haram but Christianity it's allowed. Sister, first I will tell you the meaning of haram. Obbali jalqaba hiikaa jecha haraam juusitti himuu fedha. Haraam jechaan waan dhoorkame jechuudha. Islaamummaa keessatti haraam jechuun waan hin hayyamamne kan dhoorkaa ta'e jechuudha. Amma fakkeenya qeesiin kee fayyadame san eegasiif deebisee booda gara sababaa dhugaa kan booyyeen maaf haraama ta'e deebi'a. Dubbiin qeessichaa kosiin baay'ee xurii fi balfa garaagaraatiin guutamaadha. Kosiin sun biqiltuu saniif faayidaa guddaa qaba. Wayita biqiltuun sun guddatus maangoo nuuf kennee sooranna. Kanaafuu tarii muslimootaaf haraama ta'uu danda'a garuu warra kiristaanaatiif gaariidha jechuu barbaade. Kosiin ilma namaatiif hamaa ta'e biqiltootaaf ammoo gaarii ta'uu danda'a. Sababni isaa ilmi namaatii fi biqiltoonni wantoota garaagaraati. Waan wal fakkaataan qaban. Haa ta'u malee ilmi namaa Islaamummaa fi kiristaanummaa keessa jiru hundi wal fakkaataadha. Nuti amantii garaagaraa hordofuu dandeenya. Sanis ta'u akka waliigalaatti wanti ilma namaa tokkoof gaarii ta'e nama birootiif gaaruma ta'a. Yoo namni sun rakkina addaa qabaate malee. Fakkeenyaaf nama dhukkuba sukkaaraa qabuuf sukkaarri gaarii ta'uu dhabuu mala. Garuu akka waliigalaatti sukkaarri ilma namaatiif gaariidha. Annisaa namaaf kenna. Nama rakkina wayii qabu yoo ta'e isaaf gaarii ta'uu dhabuutu mala. Haa ta'u malee ilma namaa hunda yeroo laallu wanti nama tokkoof hamaa ta'e nama birootiifis hamaadha. Kanaafuu fakkeenya kosiin gosa tokkoof gaariidha kan biraatiif ammoo hamaadha jiru fayyadamuu hin dandeessu. Wanti nuti godhuu qabnu gara qajeelfamaa deemudha. Qajeelfamni maal nu hima? Qajeelfamni kun maal nu hima kan jiru qorachuu qabna. Qajeelfamni kiristaanotaa macaafa. Qajeelfamni Islaamummaa ammoo Quraana. Quraana keessatti bakka afuritti booyyeen haraama ta'uu isaa arganna. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuratul Baqaraa suuraa 2ffaa ayyaa 173 irratti, suuratul Maayidaa suuraa 5ffaa ayyaa 3 irratti, suuratul An'aam suuraa 6ffaa ayyaa 145 irratti, akkasumas suuratul Nahl suuraa 16ffaa ayyaa 115 irratti Hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinziir wa ma uhilla li ghayrillahi. Baktiin dhiigni foon booyyee wanti maqaa Rabbiitiin ala maqaan biroo isarratti ol fuudhame isin irratti haraam godhamee jira jedha. Kanaafuu Quraanni bakka afuritti foon booyyee nyaachuun haraam ta'uu isaa nuuf hima. Eating the flesh of pig, pork is prohibited. Similarly, if you read the Bible, haaluma wal fakkaatuun macaafaas wayita dubbistu macaafni bakka sadii irratti foon booyyee dhoorkamaa ta'uu isaa ibsee jira. Macaafni kitaaba seera Leewwotaa boqonnaa 11 lakkoofsa 7 hanga 8tti foon booyyee nyaatina xuraawaa waan ta'aniif raqa isaaniitis harkaan hin tuqinaa jedhe. Dhaamsi wal fakkaataan kitaaba seera keessa deebii Diiteeroonomii boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irratti kennamee jira. Booyyeen immoo kotteen isaa baqaqaa yoo ta'eyyuu alala waan hin gurreef si duratti xuraawaa haa ta'u. Haaluma wal fakkaatuun macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 65 lakkoofsa 2 hanga 5 irratti foon booyyee nyaachuun dhoorkamaa akka ta'e ibsamee jira. Kanaafuu macaafni iddoo garaagaraa sadii irratti foon booyyee sooratuu hin qabdanii jedhee jira. Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 7 hanga 20tti seeraa fi barsiisa nabiyyoota diiguuf dhufe isinitti hin fakkaatin. An diiguuf osoo hin taane raawwachuu dhufe. Namni seera kanneen keessaa isa irra xiqqaa jedhamu diige mootummaa Waaqa biratti xinnaataa namaa jedhamee waamama. Kana jechuun seera takka yoo cabsite qobuma takka kakuu moofaa keessaa yoo cabsite jannatan seentu jechuudha. Kanaafuu akka nama kiristaanaa tokkotti macaafatti yoo ka amantu foon booyyee nyaachuun dhoorkamaadha.
dhorkamaadha jechuun ammoo haraama jechuudha. Muslima yoo taates quraanatti yoo amantu sirrattis haraami. Yoo quraanatti kan hin amanne akkasumas yoo macaafattis kan hin amanne ammoo arraan tana saayinsii fi loojikiin waa'ee booyyee maal ja'a kajuu haa xiinxallu. Akka saayinsiin arraan tana nutti foon booyyee soorachuun dhukkuba hanga 70 ta'aniif nama saaxiluu danda'a. Carraan namni foon booyyee nyaatu dhukkuboota 70 kanaan qabamuuf qabu haalaan bal'aadha. Dhukkuboota raammoo garagaraatiif nama saaxilan hedduun qabamuutu mala. Isaan kanneen keessaa inni irra hamaan isa teepoorm jedhamu. Tiiniyaasooleem jedhamuunis ni waamama. Garaacha keessa kan qubatu yoo ta'u haalaan dheeraadha. Foon booyyee sana soo sirriitti danfistee bilcheessiteeyyuu hanqaaquun tiiniyaasooleem sun hin du'u. Garaacharraa ka'uun karaa ujummoo dhiigaatiin qaama ilma namaa hunda keessa seenuu danda'a. Ija seenee ija namaa jaamsuu danda'a. Onnee seenee dhukkuba onneetiif nama saaxiluu danda'a. Sammuus seenee sammuu keenya miidhuu danda'a. Wayita ati mana yaalaa dhaqxee qoratamtee dhukkuba kanaan qabamuu beektu qaamni kee akka deebi'ee fayyuu hin dandeenyetti miidhamee jira. Dabalataan arraan tana saayinsiin akka nutti himutti foon booyyee cooma garaa keessa jiru nutti dabala malee irree qaama keessa jiru nu hin dabalu. Sababa kanaaf namoonni hedduminaan foon booyyee sooratan cooma garaa yookaan borci qabu. Arraan tana saayinsiin akka dubbatutti namni foon booyyee sooratu dhukkuba artirookiloojiyaa jedhamuun qabamuuf carraa bal'aa qaba. Akkasumas yoo foon booyyee walitti fufinsaan soorate carraan rakkina dhiibbaa dhiigaatiif saaxilamuu haalaan bal'aadha. Sababa kanaaf arraan tana Ameerikaa keessatti lammiileen Ameerikaa dhibbeentaa 50 ol ta'an rakkina dhiibbaa dhiigaatiin miidhamaa jiru. Sababni isaa hedduun isaanii warra foon booyyee sooratan waan ta'aniif. Yeroo ammaa tana akka saayinsiin nutti himutti bineensota dachii tanarra jiran keessaa xuraawaan irraa boodaa booyyeedha. Bakka xuriin jiru booyyees numa argita. Akkasumas akka saayinsiin jirutti booyyeen bineensota qaanfii takkallee hin qabne keessaa isa duraati. Walqunnamtii wal hormaataa irratti bineensi qaanfii takkallee hin qabne booyyeedha. Ameerikaa keessa paartii shubbisaatu jira. Paartii shubbisaatiin booda jaartii wal jijjiiruunis ni jira. An jaartii ta'e waliin hin rafaati immoo jaartii tiyya waliin rafii waliin jiru. Kun qaanfiidha jettu. Akka qorannoon saayinsii tokko juutti foon booyyee sooratte atis akkuma booyyee sanii taate. Pig and you behave like pig. Kun deebisaa siif taajjee yaada bali. Eeyyin sirritti gaafiin itti aansee gaafadhu waa'ee parasaadii fi chenamiraatii bakka sagadaatti kennamuu wal qabata. Inni kun isa warra musliimaa irraa garaagarummaa maal qaba? Warri musliimaa wayita hajji irraa deebi'an timiraa fi bishaan zamzamaa qabatanii deebi'an. Kanaafuu musliimoonni parasaadii fi chenamiraat fudhatuu maaliif dhiisan? So why is it like Muslims have to stop themselves from having the prasad or taking the charnamrit? How is it different? Sister asked a very good question. She is saying that when Hindus go to temple... Obboleettiin gaafii gaarii gaafatte. Warri Hinduu wayita gara mana sagada isaanii dhaqan prasaad kennu. Musliimoonnis wayita hajjiif deeman ammoo timira kennu. Garaagarummaan isaanii maalii jaa gaaffiin isii? Garaagarummaan isaa prasaad jechuun soorata gooftaa jaamaatti kennama. Akka amantiin Hinduuzimitti warri Hinduudhaa gara mana sagada isaanii dhaqanii soorata waaqa isaaniif kennan. Rabbi Quraana keessatti suuratul An'aam suuraa 6 ayaa 14 irratti Rabbi nama hunda nyaachisa malee kan nyaatu hin taane. Nuti ilmaan namaa akkamitti Rabbiif soorata kennina? Dabalataan Quraanni bakka garagaraa afuritti jechuunis aayaalee duratti isiniif tuqe suuratul Baqaraa suuraa 2 ayaa 173 irratti, suuratul Maayidaa suuraa 5 ayaa 3 irratti, suuratul An'aam suuraa 6 ayaa 145 irratti, akkasumas suuratul Nahl suuraa 16 ayaa 115 irratti baktiin dhiigni foon booyyee wanti maqaa Rabbiitiin ala maqaan biroo isarratti ol fuudhame isin irratti haraam godhamee jira jedha. Kanaafuu soorata maqaa Rabbiitiin ala maqaan biroo irratti dubbatame nyaachuun musliimoota irratti haraami. Musliimoonni wayita gara hajji yookaan umraa dhaqanii timira sadaqatan. Kun kan Rabbiif kennamu hin jedhan. Akkuma beekamu timirri muduraa Saudi Arabiyaa keessaa isa ijoodha. Kanaafuu wayita gara Saudii dhaynu timirri akka kennaatti nuuf kennama. Namni timirri kun Rabbiif kenname jechaa kennu hin jiru. Timirri albuudota hedduu of keessaa qaba. Dabalataanis fayyaa ilma namaatiif gaariidha. Akkuma karameellaa siif kennanitti timirallee akka kennaatti siif kennan. Wayita Indiyaarraa gara biyya biraa deemtu wantoota mi'aawaa namaaf kennita. Timirrinis muduraa haalaan mi'aawaa keessaa isa tokko. Akkasumas soorata Saudi Arabiyaa keessaa isa ijoodha. Rabbiin waliin hidhata tokkos hin qabu. Wayita kennamus waan kana Rabbiif kenname jechaa namni kennu hin jiru. Warri Hinduu timirumaa'uu yoo Rabbiif jedhanii kennan timira isaan kennan san sooratuun haraami. Warri Hinduu timira waaqa isaaniitiif kennanii kumpiraasaad yoo jedhan timira san sooratuun haraama ta'a. Kanaafuu namni tokko timira tokko irratti maqaa Rabbiitiin ala jiru yoo dhahe timirri sun haraama ta'a. Kun garaagarummaa musliimaa fi Hinduu jidduu jiru. Nuti musliimoonni Rabbi sooratatti hajama dubbii jettutti dhaman. Nutu sooratatti hajama. Deebisaasiif kenna jeetii yaada obbali. Eeyyen galatoom.